Maqaan kee hoo? Warqee eenyu? Amaariffaan dubbattaa? Amaariffaan beektaa? Okay. Warqee eenyu jette? Warqee Lammaati? Dhaloonni kee hoo? Wallaggaa Bahaati. Okay. As Beeruutiin maal hojjaa dhuftee ati? Hojii jechuudha. Okay. Biyyatti heerumteettaa? Hiriyaa qabda? Heeyyuu qaba. Jaalallee qabda? Jaalallee keetii wajjin akkam turtanii? Jechuun akkuma jireenyaatti jechuudha. Bakka akkuma godinyaatti dhimma yoo waliin isinaasuudha. Wanti hundumaa waliin naasuudha. Okay. Ergi biyya kana dhuftee ji'a meeqa? Ji'a torba. Amma daa'imman kana daa'ima deesse kana asumatti moo biyyaa fudhattee dhufte? Biyya keenyaa fudhatte. Biyya fudhattee dhufte? Asitti namni si gudeede si dirqamsiisee si gudeede jira? Yeroo as teessuu kana immoo jaalallee keetti hin himne? Sababni bilbila dhabuudha? Sababa silkiin qabnee fi amma gaafa ni ta'uu naamanii sun danda'an እና akkamitti ኤርፖርት deemtee ati dheengatta? Eenyu si geesse? Ay biyya galuu barbaade jibooda bakka gaafa biyya galuu barbaadu tikeettii naaf horanii poortii deeme. Maaliif deebite ree? Waraqaa kan garaatti sabaattu machiya sabarreessitii deebii kutuu malee waraqaa malee seensisnu pileenirra naan jedhan. Okay, ji'a sabarru malee seensisnu jedhan. Innaa mee garaa kan kee muramtee deesse moo fayyummaan deesse? Fayyummaan deesse. Garaan kee muramne miti? Okay, uffadhu. Innaa ati akkamitti miidiyaarra bahuu dandeesse? Maa inni rakkoo miidiyaarra si baase? Situ fedhii keetiin miidiyaarra bahe moo namatu si baase? Ay lakkiyaan fi miidiyaarra boosin barbaanne osoo nyaata nyaachaa jiru miidiyaarra qabee argee tiktookii irratti argine jibooda bakka akkuma isaatti silkii isaa argine bilbilee fi naan jibooda. Silkii eenyu? Silkii warra miidiyaa durbaasa. Eenyuun suuraa kee erge? Eenyuun obboleettii keeti? Obboleettii kun. Maaliif obboleettiin kee miidiyaarra si baafte? Achitti baddee jettee figaa silkii si bilbilee fi ilkiinee dhaabee biyya galuu jennee tikittiin mi'aayee jedhanii achi booda boru sun jedhamu. Ramti biyyee isaatii dubartiin ol kaatee dhaabattii jennaan waan mikinaata dhaabneef qabnaa namni nuti ergine kun kan afaan Oromoo dubbattu jennaan afaan Oromoo dubbattee afaan Amaariffaa dubbattee Amaara taatee nu rakkoo qabnu haa qabu caanama nu baasuu barbaanna jedhee kaagate. Geessanii wanti yaa dhaggeeffataa turte biteechitti. Nu rakkoo in qabnu Oromoo raastee Amaara irraa Tigiree irraas rakkoo qabnu nu Itoophiyaadhaa afaan jedhee beekanu nuti naasee jechuudha. Nu Itoophiyaadhaa yoo barbaadde Amaara taatu kan nu barbaannu nama obboleettii keenya yaadu qofaa akkamittiin baasii taataniisin ragaa dallaalaa ta'uudha. Mucaa dhaabdanii haasofsiiftanii jennaan tarii sababa komiitii siin of hin jettu. Sababa qabna ta'a. Mucaan akkasiin nagaa taate akka jedhamaa jiru dhiitamtee maal taatee hin deenye ka jedhu adda baasuuf hin jirre. Isin dallaalaaf dhaabattanii hin jedheen. Kan miindaasinii kaffalaa jiru ummata Itoophiyaa, ummata Oromoo, maatii mucaa kanaati. Kan isin dhaabattaniif immoo akka dallaallee Afrikaa isin qabu ummanni beekuu qabaa jennaan akkasii miti. Waan isin dhaabdee waraabdeef ni gaafannaa jedhani booddeemu. Dhageessanii kanaaf hokkee wal qabnee waraabbadhee biraa deeme. Mucaa jechuudha. Maal godhan haadhammoo mucaa dheengadda jara bira teesseen sodaatiin dubbadhu jennaan namichi na wajjin buleera jettee himatteetti Oromoo. Sabuma siin irraa dhalatteetti callisee malee mucaan jara bira teessee dhaggeeffadha. Namicha waliin bulee namichi na waliin buleera jechuun na shaakaleera yookiin immoo na keessa baasee na siniin jechuu eddanii qoshaashochi. Deemaa na jalaa hundi keessan iyyuu hin ta'u. Dubartiin afaanii baaftee na waliin buleera jennaan na akkana godheera jechuu barbaaddaniisin. Isa eeyyee naan jetteetti anaan keessaan. Isintu na aarsaa jira man. Dhageessanii na akkana godheera jechuu barbaaddaniisin. Waraabaan jira baran tokko. Arabichi na wajjin ciiseera kilaas tokko ciifneera jee tokko ciifneera jettee himatteetti akka sabaatti. Sabatitti callise. Uummatatti callise.
dhageessanii nutu itti callise dhageessu nutu itti callise adammoo maal jette rukutanii mucaa jechuudha dhaggeeffadha dhahanii in argitee naan hin jedhina saayikoolojii nama an mucaan gadda jara bira teessee na dhagaa bareechaati soban jaallannu sobarratti waliin deeggaru utuu miidhameera jechuun barbaannu mucaan gadda obboleettii duutii lama jiru ummanni Oromoo kumna furkun si waliin jira jenne inumaayyuu mucaan inumaayyuu baga jette adda maal jette beektu obboleettiin koo jette dhagaan jiraan obboleettiin koo miidiyaadhaaf akkana jedhinaan jettee jennaanan jedhe malee arabni na wajjin buleen jiruu jette gaarii nu goote mucaan baga jette dhugaadha nutu gorte bakka amma kana jedha amaariffaan naasaayyuu nutu gorte bakka maaliif akkana jette oolaa jettan maal gooneef siifan noolaan hin jedhin maal gooneef dhugaasiitiin mucaan jara harka jirti humna qabu jarri paawara qabu biyya keessatti paawara qabu biyya alaatti paawara qabu imbaasii keessa jara guutee jira maala jettu barbaaddan mucaan deemee natti maa deebi maala jetture nama dubbatuuf dhabde mucaan saba kee kumaa burtii daawwataa jira hin sodaatin jedheenan dhugaanatti fakkaate hoyin keessan dhugaanatti fakkaannaan saba mucaa kana baasu jira jedheen ummanni wallaalaan beekaana dhaga'u jedhee mucaa namichaa wajjin bulteettaa hin sodaatin sabni keessi wajjin du'aa jennaan jette na qaqqabaa isiniin jette afaan isin hin beenneen na qaqqabaa namichi arabtichi na waliin buleeraa natti hin buunee jette ilaalala anumtuuwwan jalanyaa miti amma sitti bu'eeraa arabichi jechuun mucaan sagalee isiniif hin bana ummata sagalee isin bira jiraaman keessaanis namichi si wajjin buleeraa obboleettii koo ummanni Oromoo kumni afran kuni si jaallataadhaaf as ta'aa jira ambaasaaddarri dhagaheera mootummaan dhagaheera wanni hundi dhagaheera himadhuu jenna maal jette Mubaarak heedhaniin buusi heedhanii mana kana isin miti kan taaksiidhaan ijoollee keenya qaqqabsiisaa ture qoy siifuu na jalaan jaljalatti buusuun furmaata miti buusuun siifan arraana jalaan jaljalin diinni barbaade yoo barbaade diinni warri gurguratan yoo dhufan hin teessifne garuu wanta isinitti himu mucaan gadda isinirraan gabaabsa arabichaa wajjin bulteettaa innaan guyyaa meeqa ji'a tokko mana cufattanii immoo algaara si wajjin bule sitti bu'eeraa jechuun koo dogoggora arabni dubartii waliin bulee algaa tokkorra garaa koo qaqqabee jette garaan koos guddatee jira ilmoon sirraa argachuu barbaada naan jedhee sin fuudha naan jedhee jette nan sobee Oromoo warri gurri keessan gadda dhaga'e akkanan jennee mucaan warra kolfu bilookii godha yoo haadha koo taate bilook godha warra kolfu bilook godhi ummu shuuxaamii jettu tokko fa'i bilook godha jira erga mucaan wajjin buleera jette mucaan kun dirqamuu siin shakkitu addamu maal jette beektu ulfa akka godhanii keessaa baasanii dhaggeeffadha yoon sobe sobdanaan jedha ulfa akka godhanii mucaan deessee maal jette dhuftee beektu adda deengadda abshir jedhee abdachiisee ummanni keessa wajjin jira jedhee abdachiisee waa fayyaddu si'ee nama kuma furitu si dhaggeeffataa jira si wajjin duuna jennaan erga ummanni koo na wajjin du'aa jiraate jettee namichi na waliin buleeraa man tokko keessa bulleerraa kifilii tokko keessa bulleerraa maali jettee himattee jennaan nu eegdee dadhabdee akka deessanitti deessanii wana booksiin dhahanii waan isin keessa jirtu isiidhaaf rabbitu beeka ummata akka barbaadan godhanii nafxanyaa harkaa baasuu dadhabnee jennaan mucaa maal jette deebite adda obboleettii kootu na gorsitee akkana jedhi miidiyaadhaaf naan jennaan nan jedhee jette mana farajitti faraji qafoo dhageessanii faraji qafoo ya qafoo liji imbaasii miti ati baay'een si kabajan ture qafoo akkati taate hadhan argee jedhe ajandaa barbaada gurbaan faraj jedhamu xambaataa min jechuudha dhageessanii ajandaa barbaada inni garuu an ijoollee ishee natti godhan yennaan jarri baasitiin kottaana jala isin asii afaan nu qabdanii jirtu inni immoo achi afaan banaa jira mucaa qabatee jennaan na jala dhufanii ilaalaa dhaggeeffataa turan an amma eenyutti baachisuufan jara hin baasii ofiin jedhee dhufe sanatti baachisuufan dubbii faracharas jechuudha dhageessanii inni mana guddifachuu fi
baariyaalii kaafachuuf cinqama hin jiru baariyaaliin hin argatu hin jiru har'a immoo jarri meedha qiseen ilaallaa jennaan seene imbaasiin addaa viidiyoo waraabsanii kan maallaan jedhan beektu maalii fi ol kaaftanii dhaabdanii mucaa viidiyoo waraabsitanii akkuma jedhame imbaasii kan Afrikaa qabu mootummaa mitiidha dallaalaadha jennaan lakki akkati jetti kanaa miti akkamitti nuyi afaan qabsiiftanii guruppii keessaa nu haasofsiisaa ana guyyaa lama na callisiiftanii amma immoo mucaa karaa biraatiin awwaa tokko hin taane akkasiin jettu gootanii jedheen viidiyoocha maxxanseetti agarsiise. Kun dogoggora jedhan booddee sila akkasiin nagaa taate ibsuuf jedhanii kaanii intala durbaa deessee tokko too boleettii kee taate guyyaa tokkotti baaftee dhaabdaa jennaan ookee isa kana bor gaafannaa jedhan. Dallaalaan waa tokko sitti murabbinaa eegu malee dhaggeeffadhaa waan sinitti hima. Shamarran an lubbuu koo kan sinii kennee jiru hin dagatinaa ofii muufutuun ta'in dallaalaatti buu jechuun warra birrii naanneessu jechuun paawara mootummaan biyya bulchuun qabne qabu. Wallaalee miti. Warri maallaqa seeraan alaan daddabarsan kun isin dhuftanii qallitti mubee abaluu kun turumbaduun birrii hawaalaa Dubaay keessatti birrii 10,000 itti kenninaan naagachuu didee nyaate nati naan jettu kuni dhageesse nama laafaan sehin nama gosii keetii 100 mubaarakiin hin beekne irraa immoo nyaatee jira atillee carraanatti machuu argatte miti kan carraanatti machuun arganne 100 irraa nyaatee jira maallaqni dhoqqeedha jira biratti fooqii Adaamaa keessaa qabu fooqii Jimma keessaa qabu fooqii Finfinnee irraa qabu. Arki jala dheeraadha arki jala. Yeroo isin jedhu fedhanu asitti miti. Kairoo keessatti nafuusuu danda'u. Kan hin dagatina. Rabbuma nu eegeennaan jiraanne. Imbaasiis bituu danda'u. Sochoosuu danda'u. Faayilii barbaade cobsiisuu danda'u. Zamaniis paawar. An faranjii irraa nageenya gabu. Yoon dogoggoree nuuf kolchaa karan jira jiraattan. Zamaniis paawar jechuun akka hiika kootitti maallaqni humna qaba jechuudha. Yoon fituu dadhabes jechuudha. Maallaqni biyya duniyaa kana irratti waan barbaade godha. Akkasiin akkas taane ijoollee Oromoollee afaan nuti garagalchite qaalletti kiyyaa ofiin jettu. Shoxaamii kan namni beektan amma wanta laayibii seenee fi qaalletti kan namni beektan nafxanyatti kana. Kiyyaa ofiin jettu mana kooti bilookiidha. Mube kanaafan dhufe ani mana kee ammaan siifan tokkoffaa Helen hedduu takka aaree jira isuma dhugaa jechuudha Helen as jirtaaniidha yeroo takka wallaahi dhibni na dhaabbateera Helen na dhagaye mucaan amma mana bane Qaalletti kana biyya kana jiraata ambaasaadara ofiin jechaa tureeti ambaasaadara imbaasii keessa jiraata mucaan amma mana bane naa himi. Imbaasii miti itoo faraj imbaasii miti. Community keessa jiru community dabar mana asin ture miti ani kootu Helen waasi gaafadha. Na gaafadhu. Argitee akka obboleettiin kee taate argitee amma. Argeera bar. Amma maal jetta yaada maalii qabda? Anamma qo'e ishaanimma mube sitti muufan dhufe bara amma yaada kee meemee yaada kee maal jetta amma immoo? Kiyyaani ani guyyaa yaada kana imbaasiin qabate jennaan kiyyaan dhuftee kaleessa sagalee ta'e jettanaan jechuudha ishin taamata piroofaayilii keewwatte kun jechuudha naan jennaan ishii ta'uufan dima immichi imbaasiin qabatee jira jedhee paaspoortii hundumaa siifan erga jalqa hojjetamaa jira karaa keessa wanti hojjetamu miidiyaatti qabawu wanti hin beektamiti viidiyoo si ergamna maal sin jedhe warri koominitii nutu erge nama imbaasii mucaanii garaatu baqaqee mucaaniin dhiitamte jennaan nageenya ishiitiif viidiyoo waraabne nutu erge nama imbaasii siin hin jenne mube anamti kan si waamachittis tokko lammata immoo kiyyaa yoo ta'e immoo kiyyaan akka bitamte amman beeqanaa maallaan jette dhimma kana keessaa bayi an abbaa seeraati jette siin ilaallatu dhaqiin akkasasiin jedheen kunoo ani sagalee qaba raagaa qaba warra sira jirtanii heelan jettanii immoo ani naa kaffalamee miti. Wanti karaa kan argadhu tokko hin jiru obboleettii kun gargaara jedheeni malee ishini deebii qabsiisee. Helen simiti anuutuun biyya sana jiraadde dallaallis na bituus hin danda'a dhageessanii humna qabaa jarri dhageessanii ijoollee hubadhaa. Ijoollee Oromoo ofiin jedhee akka barbaade haasa'u hubadhaa fi dhiisa. Amma namni tuujala turuun baduu yaala deegaliin qaallettii kana namni eessa akkasiin taate eenyuun akkasiin taate nuu ibsitan jirtu. Kana bichaan barbaada jalqaba.
Sagalee dhaggeeffadhu sagalee shinsii banaan jechaa jira bar Mubaarak natti dhaadatte anaaniyyuu dhaabii dhimma kana keessaa bahinaan samiitti ol isaan dha'e hunda isaanii guutuu isaanii jechuun nan dhufa boroo embaasii ila takkaan isaanii natu muka hudduutti ol isaan ruuqe inshaalla sodaa nam takkaan qabu abbaa manaa dhabnee miti inshaalla Mubaarak biyya kana yoo taate sodaa namaan qabu na beeksisa nu keessee nama nu eeggatu. Mira ke sabame men dubbanna suute ne ganni mira ke sabame Ganni qoy. Naqin. Innaqin. Oye. ኦሮሞ እኛን ያስቸገረን ትክክለኛ ነፍጠኛ ሳይሆን ኦሮምኛ ተናጋሪ ነፍጠኛ ነው። አገፈዳ ከነ ሰገሌን ኮነ ዱዴ ጅራ ባዬ ኢዬ ቦይ ከ ሙባረኪን አከስን ጀደን ያ ሙባረክን ጀደ ኮኖ ሰገሌ ኮስኒ በኑ ደንዳ ቁማራ ኛተምኔ ጅራ ጀሪኩን አርከ ቢታራ ፉዳኒ አርከ ሚርጋቲ ከነኒ ጀናን አብሽር ሲፉ ኮናን ጀደ ኛተምኑ ናን ጀደ ሳቲ ሳዲ አፍርዱር ኦሮሞ eenyutu balleesse isintu balleesse dhugaa qabani jarri sirriitti dhugaa qabani maaliifi waa biraa miti viidiyoo miiliyoona 3 ilaalame keessa oromoo miiliyoonni 1 dhibde maal oromoon asirra jirtu Mubaarakiif siifaniin qofa tokko gaaffii gabaabseen sin gaafadha namta akkana jala naasayinaa siniifan bu'a Qaalittiin kun mucattiin kun otoo biyyatti ulfooftee dhufte qaalittii kana maaltu rakkiseen elaa mucaa keessan fudhadhaa maaltu na dhibe jettee maaf nutti hin kennitu lama gaafa oromoon kumni 3 kadhateeni lakkii mucaa keenya kana nuuf kenni nuti nama qabna gaafa nuti jennu gastiirraa eenyutu achi si geesse yeroo jedhamuuni gaaffitti achi ce'u maaf gabbuute. Torjitu maaliif buuftan warri moodii taraa dabadhaa. Natu galchaanatu. Mubee dhaggeeffadha. Haasaan harkaan gatii Mubaarak. Asitti qabadha. Inni taanu. Engada riippoortii irratti ijoolleen Oromoo guutuun mucaa keenya nuu kenni mucaa keenya situ gurgurate gaafa ijoolleen jettu maaliif ijoollee Arabaan tubsiiste? Gaaffii ammas. Ani isiniin gaafataa jira. Erga mucattiin kun biyyatti ulfoofte. Inni taanu. Imbaasiidha yorri jedhanii dhufanii. Imbaasiin Itoophiyaa yoom fannoo ta'e yoom alaabaa lummuxxii uffate alaabaa kookabii uffata malee. Eessa imbaasii walaa koominiitiin alaabaa lummuxxii uffatanii ka akkamitti imbaasii ta'uu danda'an. Kun gaaffii kooti. Ani Oromoon gaafataa jira yoo Oromoon jirteef yoo Oromoo saatii kana Oromoon Hacaaluun achitti hin jirti. Hacaaluu asitti yoo Hacaaluu wajjin duutanii okay. Kiyyaa kan jedhamtu kun akkamitti alaabaa lummuxxii uffattee waa'ee Oromoo irraa dubbatti. Samriin akkamitti nafxeenyaa taatee waa'ee Oromoo irraa dubbatti. Heelan ati immoo saatii ijoolleen asiifachi deemanu taaksiidhaan maal godhaa turte. Isaaf immoo dubbii kana fixeensitti gabba'a. Siigalee? Tole dubbii koo maayikiin banatin gaaffii qidha malee si wajjin dubbachuuf miti. Saaraan obboleettiidhaani akkas jedhi jette no hin jenne abadan obboleettiin ofiisiitii sagaleen mucattii hin jira namichi na waliin bula mana takka keessa siree takkarra ilmoon sirraa argadhanaan jedhe ishi dheengadda nuti gaafa ammas gaaffii qofa kun hundi Engada gaafa nuti mucattiin meedikaala taatee miti kan biyyaa baate yeroo nuti jennu lakkii meedikaala kan isiin taate ji'a lama dura meedikaala taate sababa waraanni biyya Beerut keessa jiruuf akkasitti ergasii meedikaaluma sanaan ji'a lama booda biyya sana dhufte maaf nuun hin jenne maafan kana sinii kaase. Osoo nuti asii waa jenne akka sareera argite iyyinu jarri Itoophiyaadhaa meedikaala kan ji'a lama dura baasanii sinii qopheessan osoo siin biyya keessaa hin bahin kanatti ragaan qaba jechuudha. Dallaalaan dhufee kaleessa isa saatii 24 itti bilbilu gurbaan Oromoon sun osoo na jalaa hin kaasin siyaa wajjinaa osoo hin barbaadu naan jedhee erga mucattiin deessee kaleessa dhufe bari meedikaala ji'a lama duraatiin iyyuu dhufte yoo barbaadde waraqaa sana siin ergaa
Sinii galee wanta hundayyuu jarritti hojjetaniiru. Ishi tole hadha immoo mucattiin kunii Oromoorraa dhalte rakkoo hin qabu. Ishi sa'aatii amma mubaarak naaf kenni ijoollee keenyatti kennamu jedhu no sinittiin kennamu maaf jedhan. Mucattii kana qaluuf immoo ajjeesuuf immoo dhoksuuf immoo zooroo magbaaf shiraaroo. Bor mana haadha siitti galtii dubbii kana akka nuti itti baasnee sin agarsiifnu hin agarsiifna. Tarii haadha asfaraarraatu moo mucattii qabbartu moo hin laalla jechuudha. Hanga lubbuun jirutti mucattii kana numan takka taattala sinirraa gadi hin bu'u. Galatooma. Okay, siifan tokkoffaa jechuudha. Anaaf si waliin beeknu asitti wal argine. Inni ati ijoolleedhaan taaksiidhaan maal goote jettu raagaa barbaachisa. Nama tokko koo wanjala jechuudhaaf raagaa qabatamaa fidachuu qabda. Sigalee anaan wanjala taasisuudhaaf sigalee tokkoof tokko. Lammata immoo ani akka nama tokkootti mucaa kana gargaaraan jira malee ani wanti tokko wantan beekus wantan isaanis nafa gedanis wantan beekus hin jiru. Kiyyaan akka nama tokkootti siin jechaan jira miti. Deemtee taaksii qabattee deemtee ijoollee kana wajjin tumamtee gargaaraan jira. Yaadaan gargaaraan yaadni kee information funaantee jaraa kennu maallaqa zemanis paawur jedhe mubaarak musammaa maallaqa si nyaachisan simiti akka jirutti hin baasii yuu gixxin godhanii nyaachisaa jiru. Sigalee imbaasiin dhaggeeffadhu maqaa imbaasiitu warra deemtanu imbaasiin kan dallaalaati malee kan uummataa miti. ሲጀመሪ በጨው አይደለም እሺ በለፈለፉ አይደለም በቃ ዋን ገርጋራ ለፈለፍኔ ዲስኔ ነው አርግቴ ሲንጀዴ በር አማሪፍ ወደ ኦሮሚፋ ሰው ነፍጠኛ ኦሮሚፋ ሰውቱ ኑራኪሴ ከነከኬቲ ኑራኪሴ ዳሲን ጀቻ ከነ ወሊቲ ቀበኒ ኦሮሞ ሚሊዮነ ቶርባተ መኑን ጀኒ መታረ ኑባል ani sigalee bara asite chuda waye namummaati kan dubbachaa jiru sigalee waye namummaa qileedhaan fudhadhu majammara oromummaa kooti sigalee namummaa kee qileetti naqi ati mal gargaara jetta information mucattiin kun oromoo ta'uudhaan iyyuu hadha sirkatti hafte hadha kan sirkatti hafte oromoo ta'uudhaan Sigale jala Oromoo ta'e maallaqaan bitamte osoo maallaqaan bitamuu dhabaate obbolaa kiyya wajjin dhaabbatte tifozoon hin dhufin sigale intalli kun hiriyaa bireetidha tifozoon hin dhufin natti sin jechaan jira siifan sigale tifozoonii miti shi hojii hiriyaa biree eenyu sin iyyaan biree eenyu iyyaan biree dhimma keeti sitti himaan jira bara namma bakka Helen hiriyaa biree tifozoodhaan hin dhufinii sin jechaan eenyu hiriyaan biree Ummata keenya kabajamoo nama guddaas keessa jira. Sagaleen koo jira. Waan ani irraa fudhadhu jira bakka Ibree kanatti. Sagaleen koo jiraate dhaggeeffadha. Mubee na kabaji. Sin kabaja. Amma dhaggeeffadha waa tokko sitti hima. Odeeffannoo dabalataa waa'ee mucattii diibaanuun. Balansi irraa asii bilbilli kallattiin hojjetu. Maal nu gargaaruu dandeessa meenaa himi. Dhaggeeffadhaa turumbadhu hin jirta nama daluutas keessa jira qaalittiin nafxanyaan humna qabdi obboleesso wala imbaasii nurkaa ofitti deeffattee siifan ati fixee tamaasaa wanta taasiftu iyyuu hin jiru ati siif galteetti anaaf hin galle malee dubbiin jesse Helenitti quban qabinaan siniin jedhe maaliif beektu Helen kaleessa yoo rakkoo qabaatte hadha dhabuu dandeessi kaleessa yoo hin galleef hadha galuufii danda'a. Noliin dhaabachuu barbaadde Helen haala wasaalan nolii dhaabattu. Dhageessanii hin dhaabadhootes mirgasiiti. Kun maal mullu jiran goone amma achitti. Harree wanni siinaan dullattiin dhageessanii dullattiin miila okkotee jechuudha. Likkii natti himne amma. Maal taata dhiisaan siniin jedhe quba walitti hin qabne. Mubarak turilleen obboleettum kiyyaa saniiti nama warra jaartii amaaraa warra amaara gufee naftanyaa hudduu dhiqu kana hin gabbarina gaafa isin dhugaaf kophaa dhaabbatanii falmattanuu isin wajjin dhaabbanne amma bakka dhabnaan dhuftee ati lafa rakkisuun hin barbaachisu hudduun arraabina. Afaan hin dheeratin kiyyaa. Turubbadhu galatoo.
warri deemtanii warra naftanyaati gugguuftan deema huddullee kanaa buttee qofa miti. Ummata luuti amma ummataattu nurra caalee paawara manii paawarin jina manii paawarin miti. Muka qottoon mukaattu qottoo himate qottoon umaan hongoonee jallaa keenya nu fixee je mukni. Keenyumaatu nama keenya cabse malee jarri waa takka hongoone jara komii keessaa ba'a. Amma takkanaa qosobootan wal qabatanii asitti na wajjin haasa'inaa. Siifu sagaleen kiyya hin jiraa? Siifu sagalee nagaama maazariin akkasirratti miidiyaa irratti yoo dhuftu barbaaddellee hin fidaa rakkoon hin jiru. Rabbiyyaa waa'ee isii tanaa nu barame. Intalummaa mubeen baasee tana waa'ee isii tanaa bara. Teessoo isii dhaloota isii. Saaraa. Waa'ee. Callis waan akkasii. Sii dawwala.